kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nagaan keenya laf jirtan maratti sinaa ga'u. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu ariifachiisaa harkaa qabna. Oduu kana kan waliin ta'u ana muhee callaa turtiin keessan nu faana haa ta'u. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jillee Dhummuugaa magaalaa Makkannaa keessatti halkan edaadhaan ilma Oromoo Awwaluu Aliyyii nama jedhamu osoo inni karaa gubbaa deemu hidhattoonni naannoo Amaaraadhaa battalumatti dhukkaasa itti banuun lubbuu isaa galaafatan. Ilmaan Oromoo mucaa du'e kana fudhachuuf yeroo garasitti imalan hin duune jechuudhaan reeffa isaanii akka ilmaan Oromoo hin fudhanne karaa gubbaatti akka itti saabulantu gabaafame. Ilmaan Oromoo reeffa keenya nuu kennaa jechuun yeroo karaa gubbaa bulanitti reeffi isaanii kennuu diduudhaan yeroo lafni bareetti hidhattoonni naannoo Amaaraa ilmaan Oromoo karaa gubbaa jiru irratti dhukkaasa banuun namoota 3 battalumatti akka madeessan maddeen keenya kun gabaase. Akka bilbilaa maddeen keenya kanatti bilbilee hubannetti yeroo ammaa kanatti hidhattoonni naannoo Amaaraa kallattii hundaa walitti dirmatanii meeshaa gurguddaadhaan ilmaan Oromoodhaa dhiiga dhaabaa jiran jechuudhaan gabaase. Yeroo ammaa kanatti haalli magaalaa Makkannaa keessa jiru akkaan ulfaataa ta'uutu hime. Dubartootii fi ijoolleen hunduu addaan baqatee loonis magaalaa keessa addaan faca'uudha haalli magaalattii keessa jiru ulfaataa ta'uu maddeen keenya kun dubbate. Ammatti yeroo gabaasa kana siniif dabarsinitu dhukkaasi hamaan akka magaalaa Makkannaa keessatti deemaa jirutu himamam. Ilmaan Oromoodhaa akka maddeen keenya kun jedhutti kallattii hundaan akka nuuf dirmatanii nu quba qabaatan jechuun ergaa dabarfate. Haalli magaalaa Makkannaa keessa jiru ulfaataadha. Ilmaan Oromoo akka nu quba qabaatan jechuun maddeen keenya kun itti deddeebuun ergaa dabarfatan. Egaa hordoftoota keenya akkuma beekamu guyyaa 2 dura aanaa Harxummaa Furtee iddoo Jaarraa jedhamutti ilmaan Oromoodhaa hidhattoonni Amaaraa kun duulaan dha'uun loon Oromoo 6 oofatuun isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Ilmaan Oromoo kun karaa nagaatiin loon isaa deebifachuudhaaf yeroo manguddoo gara uummata Amaaraatti erganitti manguddoo ofirra deebisuun yeroo uummanni gara mana isaanii deebi'u duubaan dhukkaasa itti banuudhaan nama Oromoo nama 3 battalumatti madeessuun isaanii ni yaadatama. Walumaa galatti haalli finxaalayyiin Amaaraa godinattii keessatti gaarrifate ilmaan Oromoo adamsuuf deemu haala ulfaataa waan ta'eef ilmaan Oromoodhaa dhiiraa fi dhalaa osoo hin jenne kallattii hundaan haala waliin mijjeessitanii humna finxaalayyii kana akka ofirraa eegsisan gamanumaan ergaa keenya dabarsina. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa oduu kana waliin kan si waliin ture ana muhee callaa haga kabirootiin walitti deebinutti. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.